Yuunivarsiitii Finfinneetti kolleejjiin saayinsii fayyaa ogummaa fayyaa garaagaraan barattoota leenjisaa ture 260 eebbisiiseera. Imaammata fayyaa dhibee dursanii ittisuu fi dhibeen yoo uumame immoo dafanii yaalanii fayyisuun humna namaa akkasumas bu'uuraalee tajaajila fayyaa barbaachisan guutuun hojii hojjetameen Itoophiyaatti damee fayyaan bu'aan gaariin argamaa jiraachuu kan himan ministeerri fayyaa Dr. Maqras Dhaabaa bu'aa kana daraan dabaluu fi dhaabbilee barnoota olaanoo waliinis qindoominaan ni hojjennaa jedhan. ፖሊሲዎቻችንን መቃኘት በማስፈለጉ 30 ዓመት የነበረው ፖሊሲያችንን የቀየርንበት ኢማመተ ኬኛ ኢላሉን ዋን በርባችሴፍ ኢማመተ ፈያ ወጎተን ሶዶማፍ ቱሬ ወጎተን ለማን ከነት ጅጅሬ አከሱመስ ለብሲወን ባዬ fooyyessineerra kana booda kan irratti fuulleeffannu tajaajilamaa fi tajaajilaa giddu galeessa kan taasifate sirna mijataa diriirsuudha. Kana irratti ammoo warri har'a eebbifamtan akka waliin hojjannu abdiin qaba. Dhimma kana irratti dhaabbilee barnootaa olaanoo waliinis qindoominaan ni hojjanna. Yuunivarsiitiin Finfinnee damee fayyaa dabalatee ogummaa adda addaan humna namaa baratee Itoophiyaarra darbee biyyoota biroofillee gumaachuu kan eeran pirezidaantiin Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Saamu'eel Kifilee Yuunivarsiitichi damee fayyaan barnoota kennaa jiru akaakuunis ogeeyyii fayyaa ogummaa sarkaa olaanaa qaban leenjisuuf karoorfachuu siman. የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባለፉት 75 ዓመታት በኢትዮጵያ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ መስኮች ከፍተኛ ተጽዕኖ የፈጠሩ ዩኒቨርሲቲን ፊንፊኔ ወጎታ 75 ደረኒቲ ዲሞታ ዋሱማ ዲነዴፍ ሲያስ ኢትዮጵያ ከጅጅራን ኦጌየይ 300 ኦል ከበርሲሱ ዩኒቨርሲቲ መቃጋሪ ሆረቴ ደሜ ፈያኔ ለኦጌሶቴ ዩኒቨርሲቲ ኬና ባያን ኢትዮጵያ ረዳራኒ አካርዲ አፍሪካት ጉማቸ ጉዳ ከነን ጉማቸን ዩኒቨርሲቲ ሆረቴ ከነዱ ባለ ደሜ ፈያን በርኖተ ከኑ አካኩን ለቴ ኦጌይ ፈያው ጉማ ሰደርካ ኡላና ቀበን ሌንጂስ ኡፊ ሃለም ጀታው ማጅራ ኦጉማን ፈያ ሙላ ተፈጎ ካየተኒ ብራጋ ኡፍ ጭቾምነ ጀባ አከበርባዱ ከኒመን ኤብፈምቶተ ዱብምነ ኬሳ ዶክተር ረዴት ብራኑ ፊ ዶክተር ያደሳ ብራኑ ኦጉማ በርተኒን ኡመተ ሳኒ ተጃጅሉፍ ቆጲተው ሲመን qabdi kanan kan galmeesse cimee waan hojjedhee fi yoo carraan kenname dubartiin hojjechuu akka dandeessu har'a ilaalleerra tokkoffaan hanga sadaffaatti akka dipaartimentii keenyaas kan ba'anii dubartootadha. Kanaafuu yoo carraa kenname dubartoonni sirriitti hojjechuu danda'u. Har'a immoo bu'aa baay'een booda milkii kanarra geenneerra gatii daandiin kun daandii salphaa miti daandii jabaadha. Daandii akka malee ulfaatu. deeggarsa maatii fi barsiisota kennaa kolleejjii kennaati fi hamilee walii kenna har'aan baane guyyaa eebbaa kanaan geenyeerra. Akkuma waadaa seenne sana hawaasni kuni ogeessa fayyaa ni barbaada. Ogeessa fayyaa ga'umsa qabu ni barbaada. Manni barumsaas nutti amanee ijoolleen tun ga'umsa qabdi jedhee har'a waadaa nu seensiseerra. Nutis hawaasa eloo jabduudhaan nu barsiise asiin nu baase kana gabbaanee kaanee tajaajiluudhaaf onnee guutuudhaan waadaa galleerra. Rabbi nu gargaaraan amaanaa saba keenyaa hin nyaannu. Eebbifamtoota keessaa qabxii olaanaa fiduun kanneen badhaafan hunduu dubartoota yoo ta'an kanneen keessaa tokkoffaa kan taate Dr. Meeroon Laggasa akkamiin hojjettee bu'aa kana akka argattees nutti himteetti. በተሻለኝ አቅም ነገሮችን አሬንጅ ለማድረግና በአግባቡ ጊዜን ለመጠቀም እየሞከርኩ ነበር። አመን ደንደእቲ ሃሎተ ጅራን ቀንዴሴ የሮኮ ከሮራን ፈየደሜ አከሱመስ ጥየፈኖ ጉቱን በርኖተ ኮት ጥየፈቹን qabxii kana fiduu danda'eera. Kana boodas yeroon ogummaan fayyaa uffooyyeessuu waan barbaaduuf uffooyyeessee hawaasa koo waanan baradheen amanamummaan tajaajiluun barbaada. Kolleejjiin fayyaa Yuunivarsiitii Finfinnee yeroo ammaa ogummaa garaagaraan barattoota 5,000 ol leenjisaa akka jirus ibsameera.